Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii an obboleessa keessan Dina Wayima aras video biraati walitti deebinee jirra jechuudha. Har'ammoo oolmaa keenya guyyaa irraa maal fakkaata isa jedhu asumarratti akka argitan gaa faarfataa baay'ee jaallannu faarfataa Addisu Wayima torbee sadii booddee sagantaa eebba albama isaa Dubaay irratti waan gaggeessuuf isaaf immoo tiimiin ijoollee Dubaay gareedhaan sosocho'aa jirra. Sagantaa isaa bareechuu fi guyyaa irraa immoo promotionii hojjechuuf video hojjechuuf deemaa jira. So walii wajjin oollaa jechuudha. Peejii keenya immoo follow, like, subscribe gochu hindagatina. Wai kiyu. Touch kona. Koye shebe. Kobana. Yetu gana men komo. Pink building kalla. Achuru no? Ba Wow. ba asphalt bakku es ba jarban ko. Hello. Bash nei. Parking bagi. Bash tolo be. No dokanatti mobilesi kenya Efrem jira. እግዚአብሔር ስም saati dhumeetti gaa obboleettiin keenya ufteetti. keessanii faafaayatu akkam jirtu fayyaa keessanii waan haaraa waan nama gammachiisu tokko isiniif qabannee dhufneerra. Action. Gara kana Action. Kan jecha egaa kun fakkii maayii jaallatanii kabaju fakkii Addisu Wayima angam saja apa yang terjadi kalau itu urusan mereka semua itu kan yang kita orang juga cintaun harus dijangkau sebentar ada tipe person juga langsung person dulu rata gama rata gama jangan dicari kalau sesuatu kamu kalau jangan sesuatu yes aku lekam gawat Ojingke nyaket berkira wanita. Dia nak sheger.